Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama kam jirtu jenneerra daawwattoota Hamilton TV bakka jirtan maratu nageenya rabbii isna ga'u jennaa har'a qophii addaatii walitti dhufneerra. Qophiin addaa keenya kunilleen Hamilton TV irraa kan isiniif darbuudha. Irra deebinee hiriira mormii muddee 17 guyyaa jimaataa akka biyyattiitti gaggeeffamaa oolerra. Kanaan wal qabsiisee hiriirota bakka hundatti godhamaa turan guutuu biyyattiitti jechuun ni danda'ama. Egaa iddoolee hawaasni islaamaa mormii itti godhaa turan keessa muraasa suuraa fi viidiyoodhaan funaannee kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Sagaleen kan isin wajjin turaan obboleessa keessan Awwii Kadir. Egaa hiriira nageenyaa akka biyyattiitti godhamaa turan keessaa adda kan ture hiriir mormii handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee masjida Nuuritti yookiin banii masjida naannoo Piyaasaatti argamutti hawaasni islaamaa salaata Jum'aa booda hiriira mormii ajaa'ibsiisaa godhaa turaniiru. Naannoo Amaaraatti godina Goojjam baha magaalaa Mooxxaa keessatti masjidaa fi qabeenya uummataa gubuu bira darbanii eega gubanii boodallee irratti dhiichisanii sirban gocha fokkisaa fi miira amantii kan hin taane ammallee miira namoomaa of keessaa kan hin qabne walumaa galatti halkan takka keessatti masjidoonni 4 gubachuu hordofee hawaasni islaamaa akka malee dallanii kana balaleeffachuudhaafis naannoo Oromiyaatii fi naannolee biraattis torbee kan keessa guyyaa 6 dura bakka garagaraatti Finfinneen ala hiriira mormii gaggeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Kanaan wal qabsiisee gaa ibsa ejjennoo koreen fala barbaaddu hawaasa muslimaa duraanii har'as kan itti jiran hiriir mormii muddee 17 guyyaa jimmataa qabamee akka turellee ni beekama. Garuu hawaasni islaamaa magaalaa Finfinnee yeroof obsu akka qaban hiriira magaalaa Finfinneetti bahamuu irratti karaa majlisaatiin beekamtii akka hin qabne dubbatamaa ture. Sababa kanaan wal qabateellee hiriir mormii magaalota biroo malee hiriir magaalaa Finfinnee guyyaa jimmataa hin godhamu darbeera faha jedhamaallee waan tureef nama hedduutti ifa ta'uu dhabeera. Majlisni hiriira kanaaf beekamtii kennuu dhabuun Ustaaz Ahmadiin Jabal gaafiif deebii TV Hamilton irratti guyyaa irraa godheen akka wanni kun dogongora ta'e dubbateera. Kanas ta'u sanis garuu hawaasni islaam magaalaa Finfinnee ibsa ejjennoo koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa hordofee jimaata kaleessaa sodaa tokko malee gocha naannoo Amaaraa Goojjam bahaa magaalaa Mooxxaa masjidota irratti qabeenya musliimoota tokko irratti raawwate hawaasni islaamaa miliyoonaan lakkaa'amu bahee balaaleffachuudhaan dhaadannoolee garagaraa dhageessisaa oolaniiru. Magaalota guyyaa kaleessaa hiriirri guddaan keessatti gaggeeffamaa oolee jidduu naannoo Amaaraa magaalota Dasee fi Waldiyaa Dagaan Harbuu Marsaa Walloo Baatee keessatti argamu naannoo Oromiyaa guututti kan bahame yoo ta'u Arsii Bahaa fi Arsii Lixaa naannoo Shaashee Hasaasaa Diksiis Asallaa Dodolaa iddoo magaalaa Adaamaa Nageellee Arsii Roobee Arsii guutuu Harargeetti Harargee Bahaa Harargee Lixaa Harar Ceroo Mi'eessoo Baddeessaa Hirna Kombolchaa naannoo Gujii fi Booranaa Yaaballoo naannoo Wallaggaa Dambidolloo Gimbii fi Naqamtee Dallumannaa Baakoo Sulultaa naannoo Baalee magaalaa Roobee fi Gindhiir Jimmaa Iluu Abbaaboor Saxxaa Aggaaroo Bashaashaa Shawaa Lixaa magaalaa Ijaajii magaalota biroo hedduu waliigalatti akka biyyattiitti magaalota 70 ol keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamaa ooleera. Haa ta'u malee magaalaa Adaamaa keessatti poolisiin hawaasa muslimaa karaa nagaatiin ganamaan bahanii hiriira gaggeessaa turan irratti tarkaanfii humnaa akka fudhataa turan dubbatama. Ta'us uummanni garuu reebicha poolisoonni irraan gahaa turan kana dandamachuudhaan sodaa tokko malee sagalee isaanii karaa nagaatiin kan dhageessisaa oolan ta'us beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun iddoolee hiriirri itti gaggeeffamaa ture keessaa muraasa naannolee Silxee, Walqixxee, Buttaajaraa, Sumaalee fi Samaraa fi naannoo kibba magaalota hedduu keessatti uummanni hiriira bahuun gocha musliimoota naannoo Amaaraa irratti raawwatame kana haala ajaa'ibaatiin balaaleffataniiru. Hiriirota akka biyyattiitti godhamaa turan keessaa hiriira mormii hawaasa islaamaa magaalaa Finfinnee irraa waan nama ajaa'ibu baay'inarraa galaan uummataa yoo laaltu Finfinneen guyyaa kalee akka waan uummanni islaamaa salaata idaatiif bahee tokkotti mormiidhaan liqinfamtee ooltee jirti. Hiriira nagayaa hawaasni islaamaa magaalaa Finfinnee
dhaadannoolee garaagaraa qabatanii bahuudhaan mormii isaanii dhageessaa turan. Dhaadannoolee san keessa miidiyaaleen haqa islaamaa dabsan kan akka miidiyaa isaatiif kan biroo balaaleffachuudhaan akkasuma an Ahmaddiin Jabal asxoota namni barbaadu boollatti dhaquu danda'a jechuu ta'e akkasumallee dhaadannoolee sagalee godhamaa turan keessaa kan ergaa jajjabduu qaama dhimmi ilaallatu kamuufu kan qabdu ture. Isaanillee mirga amantii keenyaa haa kabajamu, biyya teenyatti nagaa dhabne, waa islaamaa sagaleen keenya haa dhagamu, wanni kun hanga raawwatu mootummaan sila biyya hin jiru maal. Akkasuma hawaasni islaamaa magaalaa Finfinnee hiriira mormii guyyaa har'a keessatti musliimoota Aksuumiitiifis dhaadannoolee dhageessisaa turan irra murtiin haqaa musliimoota Aksuumiif waa masjidni lubbuu teenya jiruu teenya manneen dhaabbilee islaamaa gubuun mohamuudha. Akkasumallee qabeenya obboleeyyan keenya kan badees itti gaafatamaan mootummaa naannoo Amaaraati. Qabeenyi isaanii deebifamuu qaba. Dhaadannoo gara biraatiin ammoo qur'aanatu gubate malee qur'aanni qalbii teenya keessaa hin banne ni jira. Masjidatu gubate malee dachiin hundi nuuf masjida ta'uu hin beekanii. Masjida gubuudhaan amantii islaamaa gonkumaa balleessuu hin danda'an dhaadannoo jedhuu fi kan biroo hedduutu turan. Hiriira mormii guyyaa kaleessaa godhamaa ture silaa akka guutuu biyyattiitti kan godhame oole yoo ta'u hiriira mormii akkaan guddaa turan keessaa hiriira magaalaa Finfinnee ta'anii hiriira magaalaa Dasee godhamaa turee fi hiriira mormii uummanni islaamaa isteedii magaalaa Jimmaa keessatti godhaa turan adda haalaan kan nama boonsu turan. Hiriira kanarratti waan akkaan nama dinqan hedduutu turan. San keessaa haadha ilmoo daa'im baattee duratti deemtu takka karaa sooshaal miidiyaatiin hedduu kan faca'aa ture. Waan kaka'umsa guddaa nama keessatti uumu ture. Haadhaa fi ilmoon sabiyyiilleen hin hafne ture. Nuti yoo duunellee ilmaan teenya karaa qabsootti akka guddifannu diin tuqamuun xiqqaa guddaan abbaa ilmaan haadhaa intalaan lubbuu ufiitiinillee qabsoodhaan akka gara duubaa hin deebine waan garsiisudha. Ammas wanni feetee yoo taatellee hiriir mormii guyyaa kaleessaa daangessuu hin dandeenye magaalonni to'annaa komaand poostii jala jirtu fakkeenyaaf godina Booranaa yoo fudhanne komaand poostiin buluun isii ni beekama. Garuu waamicha koreef fala barbaadu hawaasa muslimaa dhufnaani hundi komaand poostii dhiisee hiriira bahee mormii isaa dhageessisaa oolee jira. Magaalaan Adaamaalleen haala kanaan turte jechuudha. Dhaadannoo dhuunfaa jechoota ergaa jabduu qaban keessaa gameessi beekan daa'ii islaamaa kan ta'e Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa toora FB isaa irratti guyyoota 3 dura waan maxxanseen hidhaa kamiifuu akka bakka hin kennine akka qoosaatti dubbateera. Masjidni maa gubama jedhee mormuu yoo kan nama hiisisu ta'e mana hidhaa nama miliyoona gahu nu qopheessaa jedha. Dubbiin sababa kanaati yoo ta'e nam tokko lama qofa otoo hin taane hunda keenyatu hidhamaa beekaati. Qoosaa kana nurraa dhiisaa jechuu fakkaatti. Hiriira guddicha guyyaa kalee akka biyyaalessaatti gaggeeffamaa oole irratti bakka garagaraatti dhaadannoolee mul'achaa turan keessaa dhaadannoolee ajaa'ibsiisoo ta'an akkasumallee qaama dhimmi ilaallatu kamuuf kan ergaa qabdullee masjida gubuudhaan islaamummaa balleessuu hin danda'an dhaadannoo of eeggannoo hiriira mormii naannoo Affaaritti godhamerra wanni nu jalaa gubate masjida malee ampuulii miti wal gadi hin dhiisnu kan jedhu ture. Dhaadannoolee bakka garagaraatti turan irraa islaamummaan ittiin dhalannee ittiin guddannee irrattis duunaa ittiin duunallee dhiibbaa kamuu kanaa booda akka hin qeeballe hawaasni islaamaa asiin durallee akka obsaa turan dhaadannoolee waraqaa irratti katabatanii guyyaa jimmata kaleessa agarsiisaa turan irraa obsa fixanneerraa olaantummaan seeraa haa kabajamu namni masjida gubee seeratti nuuf haa dhiyaatu kan jedhudha.
hiriira guyyaa kalee godinaalee Oromiyaa fi guutuu fi akka biyyattiitti godhamaa turan keessaa xumura hiriira isaanii irratti ibsa ejjennoo kan baasaa turan irraa kan arkanne irraa ibsa ejjennoo musliimoota godina Jimmaa jedhuun toora FB Ustaaz Ahmadiin Jabal jalaa argannee jirra. Takkaffaan yakkamtoonni warri naannoo Amaaraa magaalaa Mooxaatti masjidaa gurbanii sirbaa turan hundinuu akka seeratti dhiyaatanii adabbii yakkaa isaaniitiin wal madaalu adabaman. Lammaffaa qaamoleen shira kana xaxan kan amantaa adda addaa walitti buusuuf socho'an kanneen fiilmii kijibaa ummata walitti buusuuf hojjetan mana amantii keessatti agarsiisaa turan hunduu akka seeraan adabaman jedha. Sadaffaan mootummaan naannoo Amaaraa badii argameef itti gaafatama akka fudhatee qabeenya musliimoota barbadaa'ee beenyaa akka kafalu masjida gubatee ijaaree akka musliimoota kennu badii uumameefis dhiifama akka gaafatu jedha. Arfaffaan mootummaan federaalaas rakkoolee argaman xiqqoodha jechuu dhiisee olaantummaa seeraa haa kabachiisu. Shanaffaan immoo nuti musliimoonni hunduu tokkodha, dhimmi masjida bakka kamittuu nu galchaa, sabaa fi naannoon adda nu hin baasu kan jedhu ture. Haaluma wal fakkaatuun ibsa ejjennoo akkanaa jama'aa Shashamannee irraa guyyaa 17 jimaata kaleessaa hawaasni musliima magaalaa Shashamannee fi naannawa isii gubatu masjidota naannoo Amaaraa godina Goojjam Mooxaa fi saamamuu qabeenya ummata musliimaa ilaalchisee gaafa guyyaa 17 hiriira mormii akka guutuu biyyaatti godhamaa ture irratti akka magaalaa Shashamanneetti guutuun bahuudhaan ibsa ejjennoo qabxii 10 ta'uu haala armaan gadii kanaan baafatanii jiru. Takkaffaan gochaa suukanneessaa farreen ummata musliimaa soomuu fi guddatu ummata musliimaa hin barbaanne magaalaa Mooxaa keessatti masjidaa fi qabeenya ummataa gubuu bira darbanii erga gubanii irratti dhiichisanii sirban gochaa miira amantiitii miti, miira namoomaa of keessaa kan hin qabne ta'uu isaatii fi cimsinee balaaleffannaa jedhan. Lammaffaa gochaan naannoo Amaaraa keessatti raawwatame kun tapha siyaasaa kufaa akka ta'ee fi dhaabbileen amantii kiristaanaa kan bakka hin buune ta'uu ni amannaadha. Sadaffaa aggaamniin adda addaa yeroo gara yerootti amantii islaamaa irratti godhamuu dhaabbatuu qabaa jedhan. Arfaffaa mootummaan naannoo Amaaraa gocha kana battalatti dhaabsisuu osoo danda'u rincicuu isaatiif guutuu ummata musliimaa dhiifama gaafatu qabaa. Yakkamtoota gocha kana raawwatanis hatantamaan akka seeraaf dhiheessuu cimsinee gaafannaa jedhan. Shanaffaa mootummaan naannoo Amaaraa masjidotaa fi qabeenya naannoo sana keessatti barbadaa'e baasii isaatiin deebisee ijaaruu fi ummata qabeenya isaa saamamee fi barbadaa'ee beenyaa barbaachisu kafaluu fi kana boodas musliimoota naannoo sanaatiif eegumsa barbaachisaa akka godhu ni gaafannaa jedhanii. Jaaffaan immoo nuti musliimoonni wanni qabsoofnuu fi sirna duutee deebisuuf osoo hin taane waan argame cimsannee balaaleffachuu fi kan hin arganne dabalatuuf akka ta'e beekuu qaba. Torbaffaa miidiyaaleen gibira nurraa sassaabameen dhaabbatan gaaga'amaa fi dhiibbaalee amantii islaamaa irratti raawwataman gabaasuu dhiisanii cal'isuu isaanii gocha raawwatameen adda goonee hin ilaallu jedhan. Saddeetaffaa mootummaan federaalaa gochoota suukanneessaa amantaa irratti irra deebiin raawwatamu irratti cal'isuu isaa fi seera kabachiisuu dhabuu isaati fi baay'ee gaddinee jirra. Kanaa booda olaantummaan seeraa afaaniin osoo hin taane gochaan hojiitti akka hiikamu cimsinee gaafanna. Saglaffaa mootummaan federaalaa heera mootummaa keewwata 11 cabsuun gorsitoota sirna dur leellisan bobaa jala kaachuu isaa cimsinee balaaleffanna. 10ffaa nuti musliimoonni manneen amantaa kamuu hambaaleen aadaa fi seenaa sabootaa fi sablammoota biyya kanaa hundi qabeenya kenna ta'uu waan amannuuf tuqamuun isaanii ni balaaleffanna, akka hin tuqamnes ni eegganna jedhan. Ibsa ejjennoo hawaasa musliima magaalaa Shaashamannee fi naannawa isii irraa. Egaa obboleeyyan keenya hiriira mormii guyyaa kaleessaa akka biyyattiitti godhamaa ture. Hawaasa islaamaa hiriira kanaaf bahan kanarraa ibsi ejjennoo garagaraa bakka garagaraatti dabarfamaa ture. Ibsa ejjennoo fi waan hiriira kanaan wal qabatan kamuu gara booda funaannee isin biraan kan geenyu ta'a. Ammaaf ammoo hiriira mormii guyyaa kaleessaa godhamaa ture maal akka fakkaatuu fi haala kamiin hawaasni islaamaa bahanii mormii isaanii gaggeessaa akka oolan obboleessi keenya Mubaarak Bashiir namoota tokko tokko bilbilee dubbiseera. Nu wajjin turtii gaarii jennaa kan sagaleen si wajjin ture an obboleessa keessan Awwii Kadir.